maallaqa namaa sharafuu irratti tirfii fudhatuun ribaa jaamamuun jaamu gaafiidhu. Maallaqa keessatti ribaa akkatti eeggatan taakka wanni hin dubbatu deemu. Illaan ribaatu maalii lama waa lamaan kanarraayi. Namni waan kana keessatti ribaa miti inni kun halaali namni jee adillaa fitu qaba. Namu akka beeku ani ilmiidhaa fi ulamaadhaa gati. Aalimarraa xiqqarraa guddarraa adillaan maletti abaluu jeen tokko hin qeebalamu. Aalimni wanni kun halaali jee adillaa isaatii wajji haa addeessu. Nuhi muslimni karraa qeebalu. Haya waa'ee kanatti hogguu deebite الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد إلا الربا ittiin eeggattu maallaqa sharafamu keessatti maallaqni gosa lama. Gaafa maallaqa zaatti isaa tokko Itoophiyaawi riyaalliinis akka riyaalatti jechuufi. Qarshiin akka qarshiitti jechuu. Doolaarri akka doolaaratti jechuu. Maallaqni addunyaa jiru maallaqni biyya takkaa maallaqa tokko ka jinsiin takkaa jedhamu. Tokko maallaqa tokko ka biyya takkaa kanaan isa keessatti ribaa eeggatuun shartii lamaan. Hodhoo kenni walqixaa quxum jedhu. Harkarra ta'u walqixa ta'u qarshiin kudhan qarshuma kudhan sharafti. 20 50 sumuuniin cinaa dhoorka. Rawaahu Muslim hadiisa kaan rawaahu Bukhari. Haaya gaafa maallaqni maallaqa biyya takkaa taate illaan ribaa ittiin eeggattu waa lama. Karaa ribaa itti eeggattu lama. Walqixxaahuu akka tirfiin taane ammattahuu akka afatatti hin taane lamaan kanaan fiqhu sunnaa adwul bayaan suuraa baqaraa wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba aayata kana jalatti fiqhu sunnaa kashful akinna ala sahihi fiqhu sunnaa kitaaba kana lamaan irra barbaadama jechuun isiniin jechuun maallaqni maallaqa biyya takkaa yoo ta'e ribaa maallaqa san keessatti eeggatuun shartii lama. Maallaqni sun walqixxaatuu taakka tirfiin dhoorka. Ammattahuu lama afanni dhoorka. Gaafa maallaqa biyyaa ta'e ammoo doolaaraa fi riyaala wali sharafuu. Riyaalaa fi qarshii wali sharafuu maallaqa biyyaa wali sharafuu hoggute shartiin ribaa ittiin eeggattuun takkuma. Afatattahuu dhabu. Wal caale taanaanis humaan qabu. Akkanaa shartii lamaan hime. Maallaqa biyya takkaa keessatti lama eeggatta. Maallaqa biyyaa keessatti takka eeggatta. Kitaaba kamii qaba adwul bayaani kashful akinna alaa sahihi fiqhu sunnaa kana jeetiin jira. Haaya tole. Ragaan isaa hoo jennaan adhahabu bidhahabi riban illaa haa wahaa mithlan bimithliin yadan biyadin. Idha ikhtalafat al-ajnaas hoggaaniif jinsii wal dhabdee maallaqa biyyaa ta'e wal caaluu sumaan qabu fabi'uu kayfa shi'tum إذا كان يدا بيد. رواه مسلم حديث عبادة. هايا مالك شرطي تين إيجتا ربا خبيتك هجوته شرطي لمان إيجتا خبية بيا جزيته تك قفر إيجتا خطابك نافي خنا قبا إرد الدبوغ يخنا اللي ومان جينا أكنا من الدباغة في طول بريد.
miti ribaan jedhamu namni tokko yoo jeehoo illaan ribaadha zahaba keessatti zahabiyyummaadha malee samaniyyaa miti yoo jee kuni mazhabaa ra'ayii keessa jira ni qeeballa ulamaadha eeyi yaada kana ni fudhannaa odoon tahin yaanni kanaa akka jiru ni beeyne jechuu kiyya malee ala balazaa akkanuma nagaumaa fayyaa ni dalagatanii rakkina raayii lakkii nuti ilmin nu fardi akkanaa namni kuni ribaa miti jee namni kun ribaa miti jee adillaa fiduu qaba adillaan inni fidu shee abaluus yoo ta'e shee abaluu shari'aadhaan hoogganama masrajjaa masqammat allebbat sheeyni hundi shari'aan hoogganamaa ni beeyna hayi akkana asirra deebitee maallaqa keessa ribaa gizee eeggattu bifa akkana akkanaatiin eeggatta khilaafa ulama dachaana illatu ribaa illa ribaadha في الذهب خيستي زكاة في ميتا خيستي الثمنية على أصح قولي جمهور الفقهاء ها أدو البيان في السنة إلا زكاة ميتا خيستي إيقنا دا ربا علة الربا الثمنية مالكاته إساتي hoggaa jette doolaaraa fi riyaalaa fi qarshii keessattis ni eeggatamaa fudhachiifne taphe kanaa miti ji'e taanaan sun ra'ayiin akkanaatii fi akkanaa ni jira olaantummaa fi jabeenya namarra barbaadu odoon ta'in shari'ummaan adda namaa baatu gaafii lama dhiyeessita nama kun ribaa miti jeef illa ribaadhaa ziqiyaa meeta keessan maalii ثمانيوما متيوجي علمي دبيخا رأيي قبتي قبا جتيتي سوطة راديمتا رأيي سنفدنا ودون تاني خلافني شيء تجاكنا علمي رادو في مالين بيكم ساوجين خلافة فيدة مالي ترقم ما متيجو بيتف هيا غافا إلا الربادا ثمانيات هاتي هودو خني harkarratta hubaate taanaan sharafni ribaadha kaju hadiisa bukaarii muslim ka muslim kana jira hadiisa kana maleen kabiroo qaba yoo jee taatii biddaliil ragaadhaan karaa guutuudhaan dhuftee barooduu dandeessatu dirreen ni jirti dirreen si fuuti warra halaali juufin deemaa beekadhu nagauma shee kana faarsuu hin qeebalu adillaa wajji malee takkitti tana hubadhu maallaqa qarshii 100 fuudhee namaa sharafee qarshii 100 irraa fudhatuun sharafa maallaqa tokko maallaqa biyyaa kan ta'in maallaqa Itoophiyaawii qofa haraami ribaadha مثلا بمثل يدا بيد حديثني خون اينو فسر مجان شيء تجدد بمن حديث انا فسر جان حديثني خون ريالا ملئ حديثني خون مالك بيتين لالا تيوجي استدلال بنفي الفارق غراغرما وان خناتي في خنا اكا اتغوتن دور لفخايجي حديثني خون خنا ملئ خنا لالا توغو جت غراغرما لفخايجي إذا اختلفت الأصناف نعم أكن بارك الله فيك خن رواه مسلم عن عبادة خن هجو كنا في كنا جامع ديمي أكل بفتنا رد ديمي غاف ريالا في مالك ريالا في دولار قرشي في ريالا مالك بيوت بيا إذا اختلفت الأجناس جنان جنسي جتون عند المنطقيين خبيروا برتيس ما تحته الأنواع والنوع ما تحته الأفراد ما لين بيتوكو جامع تكبابا ما لين بيتوكو جامع جنسي وني جامو
maallaqa biyyoota adda addaati. Gaafa kana wal caaluu danda'a. Maallayni Itoophiyaawiin ammoo mislan bimislin yadan biyadin. Miti kanan ilaallatu jennaan adillaa wajjin ta'a. Akka irraa eeggatu namuu illaa ribaa kanaa lama kanaa lama wal dhabamoo waliin dhabu maallayni biyya tanaa tokko ja'ama. Khiishaa waan qabuufi waan akkanaa waan qabu. La adhaabu bidhaabi. Qarshiin qarshitti مثلا بمثل يدا بيد. هذا والله تعالى أعلم. ولينجها